Hayyee galatoomaa asham kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Riittaan Shoo har'a keessummaa jabaa ta'e tokko isiniif affeeree jira. Tibba darbee gadda guddaa ta'e tokko dabarsinee jira. Hayyuu keenya Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa du'aan of biraa dhabnee jirra. Dinqisiifattoota isaa maatii waatii firaafiriyyoo hunda keenyaaf jajjabina ni hawwina. Kan hojii wal qabatee hojiileen Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa dhaloota ammaaf maal barsiisaa? Darbees sirna gaggeessaa irraa qabee hanga awwaala isaatitti qaamotii hirmaatan maal fakkaata jennee galatoonfanne turtii bareedaa waliin ni taasifna. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa gamoo ogummaa daariiktingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaa ispoonsarri kiyya kan uffata magaalaa Adaamaa gamoo Oolyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Ceesiftuu booda artistii waliigalaa Girmaa Warquu waliin istiidiyoo Riittaa Shoo keessatti isin eega. Miilli koo deemsa osoo hin eegalin osoo fiiguu hin danda'is ana waliin turan. Daandii harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo uffadha gara lafa naanna'u turan. Harka jala naaf hir'isanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbaa kan isaaniitti nan darbe. Anis isaan saalfachiisa. Injifannoo yeroo dhiibes gammachuun nas matan. Kun isaanii qofa osoo hin taane warri isaan waliin jiraatan hunduu eebba argatanidha. Kabajaan dhaabsisanii anis harka isaan fuudha. Har'as milkaa'ina sadarkaa hundatti argadheef sagalee ililfannaa isaanii onnachiisu fagoorra natti dhaga'ama. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii Siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Ispoonsarrii sagantaa keenyaa dameelee isaa 400 ol ta'an teekinooloojii baankii addunyaan irra geesseen walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu kan biyya keessaa fi idil addunyaa kennuun gaachana uummata keenyaa kan ta'e baankii Siinqee guddaa galateeffannaani. Hayyeegaa tarii namoonni aartii keessatti keessumattuu warreen buleeyyii jedhaman si beekan jedhee yaada gidduu gidduutti numa baddaa bakka barbaachisaa ta'etti mul'ata. Har'a immoo dhimma murteessaa ta'e tokko irratti walitti deebinee jirra. Mee jalqaba namoota tarii hin beekneef ati eenyu kan jedhu daawwattoota kiyyoo sirriitti barbari. Namoonni miidiyaa garagaraa irratti numa nu argani. Hagas mara namoonni na wallaalan jedhee yaadu Girmaa Warquun jedhama. Taphataa meeshaa aktingii, daayirektingii amma ta'e tokko barreessummaadhaanis kana kanaan na beeka jedhee yaadaa keessattuu hawwisoon jiituu yoo kaatu hawwisoo jiituu namni beeku Girmaa namni wallaaleen jiru. Hayyee hundeessaa hawwisoo jiituu baay'ee beekamtuudha akka Oromiyaatitti weellistoonni fi taatonni diraamaa barreessitoonni hedduu ba'anii jiru. Akkam ture jiituu hojii wal qabsiisitti naa kaasi. Ani naannoo 89 kanin artiitti makame Amaariffaan jalqabe. Artii afaan Amaariffaatiin garee Chibboo jedhamu tokkotu ture. Adaamaa jechuudha. Adaamaa keessatti achitti tiyaatiraan leenji'ee isaan booda namoonni biyya kana keessatti hangafoota jedhan afaan Amaariffaa irratti hojjechaa jiran namoonni gurguddoon maqaa guddaa qaban leenjii adda addaa leenjii tiyaatiraa leenjii ogbarruu kana leenjisaa turan kan akka Saraayit Fiqiree fa'aa, Alamuu Gabra'aaf fa'aa, Xilaawun Gugsaa fa'aa, Alamaayyoo Taaddasaa fa'aa, Mulaalem fa'aa. Jarreen kunneen hunda waliin carraa waliin hojjechuu waliin leenjuu barataaf barsiisaa aartii kana gidduutti isin gidduutti hariiroon uumamee ture jechuudha. Isaan na barsiisanii jiranii. Egaa isa baradheen booda 93 immoo karaa aartii afaan Oromootti dhufee afaanis eegasuma hin baradhe. Afaan barannaan immoo maaliif bakka kanatti hin hojjenne ofitti maal deebi'u kiyyaan aadaa kiyyamaaf hin mul'isne jedheen karaa natti dhufe. Bravo. Hawwisoo jiitoo akkamitti hundeessitan? Yaadichi dhaabbata NGO tokkotu ture. Vision jedhama. Ijoollee naannoo 25 kana filatanii ijoollee kana walitti qaban. Ijoollee walitti qaban kana muuxannumaan akkanumatti
hojjechaa turte ijoollee sun. Booda namni wayii na heereeti afaan Amaariffaatiin haa wajjin hojjechaa turre innis akkuma kiyya Oromoo kan ta'e iddoo san dhaqee ilaaleetu otoo wanna kana girmaan dhufee ijoollee kana qabee bu'aa gaarii buusa jedhee Addaamuu Daadhii jedhama. Inni gumii saniif na heere achin dhaqee dhaabbatichi na jaalate waan argeeni baqa ijoollee tana sirriitti cimsinaan jedhee ijoollee kana jalqabarra bu'uurarraa kaasee tiyaatiras nan leenjisee aktingiidhaan barreessummaadhaan weellisummaa booda gaa karaa hawaasaa baane qorqorroo qalamaa hin jira miti qorqorroo qalamaa san rukutaa kiraara rukutaa wanna tokko shaakalla turre iddoo keessatti isa fedhii keenya san laalanii dhaabbatichi meeshaa muuziqaa nu bite. Ergasii gaa hundeeffamni ishii. Mee namoota ciccimuuf jajjaboo ogummaa garaagaraatiin jiituu keessaa bahan hedduu akka ta'an nan beekaa. Maqaa isaanii yaadachuu dandeenyaa? Hedduudha. Maqaa naa eerme? Fakkeenyaaf karaa sagaleetiin Amiin Huseen tokko. Urgii Daadhii. Nama. Urgii Daadhii waan lachuun hojjetaa. Nagahoo Tolaa. Baay'eedha ijoolleen sagaleedhaanis shubbisaanis iddoo gurguddaa ga'anii jiran fakkeenyaaf shubbisaan Abbabaa Tolosaa Wanjiidha fidee leenjise. Shubbisa. Abbabaa Tolosaa immoo har'a mootiidha Oromiyaa gubbaarratti. Waan ajaa'ibaati. Jiituun arrasi argachuu kiyyaan carrumaa kanaan weellistoota warreen diraamaa garaagaraa keessatti arginu namoota ciccimoo akka jiitutti horatanii jirtu achi keessatti immoo gahee leencichaa fudhattu waan ta'eef guddaa galatoon isiin jaa. Diraamaa, fiilmii akkasumas taphoota gaggabaaboo kan miidiyaas kan siinimaas kan hojjette lakkoofsi isaanii hagamii maqaa isaanii illee kaasuu dandeessaa? Achi keessattuu maal maaliin hirmaatte? Egaa miidiyaa gubbaarratti kan beekamu inni guddaan namoonni baay'een ilaalanii fi jaalatama guddaa argate Abbulee Leencamootiin kan barreeffame diraamaa Sakaallaa gubbaarratti baay'ee uummannis jaalate yeroo dheeraadhaafis ture. Kutaa lammaffaa gubbaarratti achirratti hojjedhee jira. Waajjira haqaatii ta'ee jechuudha. Diraamaawwan gaggabaabaa hedduudha. Baay'ee lakkoofsa isaanii hin beeku. Keessattuu safuu fi diraamoota ayyaanaa gubbaarratti baay'ee hojjedhee jira. Kara miidiyaatiin jiru. Kara siinimaatiin siinimaarra ga'ee namni ilaale hammam takka gaa peenetireet akka godhe beeku baadhus hojii gurguddaa lama hojii babbareedaa daarektarummaadhaanis aktarummaadhaanis kanan irratti hirmaadhe tokko Beenyaa Dhaabaa kan barreesse fiilmii Gumaa jedhu Jimmaa Yuunivarsiitiitti hojjenne isa hojjedheen jira. Lammaffaa Waaqii kan jedhamu baay'isaadhaan kan barreeffame Baalee Shaayyaa naannoo Shaayyaa fi magaalaa Roobeetti asittis kan hojjetame baay'ee fiilmii bareedaa fiilmii sun baay'inaan hin laalamne dhugaarratti hundaa'ee hojjetame warri piroodakshinii isaa hojjetes baay'ee ciccimoo waan tureef aktaroonni achirratti hirmaatanis baay'ee ciccimoo waan turaniif anis baay'een itti dhama'ee akka daarektarummaa kootitti kanaaf hojii gaarii ture. Muuziqaa namoota baratan keessaa bifa gaariidhaan nama deebisee barsiisuudhaan isiin kaata. Maarshii baandii yookaan baandii lafoo keessatti illee hin jirta jechuudha. Meeshaa muuziqaa maal taphattaa? Ani nayya yaala malee meeshaan ani taphadhu tokkoffaa akka meejariitti ittiin eebbifamee muuziqaallee baradhee maarshiin baandii Oromiyaa keessa galee federaalatti baranne kilaarneetiin taphadha achi keessatti. Sirboota keessatti baay'inaan hin dhaga'amtu. Sababiin isaa maannaati immoo gama kanaan namoota muraasa qabnu keessaa meeshaa muuziqaa kilaarneetti taphachuudhaanis ta'e barsiisuudhaan nama cimaa waan taateef maaliif gara aartii Oromoo kana keessatti hin dhufne? Hagas maraa nuti takkittii xiyyaa sirba Taaddaleedhaa yoo dhaggeeffatte kilaarneetiidhaan kan hojjetame. Hin danda'amu. Garuu keenya maa inni tokko meeshaan tun kan dhuunfati miti kan mootummaati. So ayyama malee hojii dhuunfatiif hin baatu cabuu danda'a meeshaa si harkatti. Garuu maaliin yaada amma nan bita jedhee yaada.
Ispoonsarrii sagantaa keenyaa dameelee isaa 400 ol ta'an teekinooloojii baankii addunyaan irra geesseen walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu kan biyya keessaa fi idil addunyaa kennuun gaachana uummata keenyaa kan ta'e baankii siinqee guddaa galateeffannaani. Hayyeegaa gadda keessa jirra akkuma beekamu hayyuu muuziqaa jabaa Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa du'aan nu biraa boqotanii jiru. Rabbiin jannata isaan haa qananiisu. Ogummaadhuma qabduun ani akka gaazexeessaatti Dooktara keenya kana haga ammaatti hojiiwwan inni hojjete humna keenyaan zaa gabaabduu kana keessatti kaasuun ulfaata. Garuu wantoota ijoo ta'an qabxiilee sadiin arfan tokko kaafne faarsuu kabajaaf jaalala qabnu kennuu qabna waan ta'eef waa'ee isaa xiqqoo akkaasuuf nun barbaada. Meeshaa muuziqaa akka barattu sababa akkasii ta'e lubbusaa jannata haa qananiisu Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa akka ta'e waa akkasiin dhagaa. Tarii sirba ati daayireekti goote yaa Oromoo warra uumaan buluu kan hojii wal qabates wanti seenaan dubbatamu jira. Isa sirriitti naa kaasime ati. Galatoomii egaa uummata Oromoo uummata biyya kana addunyaa guutuurratti namoota gooticha keenya hayyuu keenya Dooktar Artiist Alii Birraa dinqisiifatanii fi gaarabbi sabrii sana faa godhuun jedha. Baay'ee hundi keenya gadda guddaatu nutti dhagahame. Nama guddaadha kan dhabne. Mana barumsaati Alii jechuun akkuma ati jette muuziqaa barachuudhaaf guyyaa tokko yaadeen beeku. Wanna kana akkan baradhuuf sababa kan naa ta'e Artiist Alii Birraati. Yaa Oromoo warra uumaan bulu sirba jedhu maqaa hawwisoo saniitiin hojjennee gadhiisne. Yeroo san inni biyya alaa ture. Hayyoonni biyya alaa jiran kun hayyoonni Oromoodhaa kun wanni kun waan guddaadha. Namoonni hangafoonni iyyuu namoonni gurguddoon akka keessaniyyuu kanaayyuu waan kana nuun hojjenne wanni kun waan bu'uura Oromoo ta'edha. Kanaafuu ijoollee waan san hojjette namni waan san daayireekti godhe sun akkaataan inni itti daayireekti ta'e aadaa safuusaa duudhaasaa duudhaa waaqeffannaa san eegee waan hojjetameef sirbi sun namoonni kana hojjeta sun iskoolaarii argachuu qabanii haala mijeessiifiiti koottuu jedhanii 97 yeroo galmi abbaa gadaa eebbifamuudhaaf Aliin kara biyya kanaa dhufu. Sanirraa ka'een biyya alaa deemuudha. Biyya alaatti deemee iskoolaarii san argadhee barachuudha. Gaaf jennu wanni sun hin ta'u daballee abaa'ooti leenjisuudhaaf fuutanii deemtanii hin ta'u jedhamee gaafa dhowwamnu yoo dhuguma muuziqaadhaaf ta'e sartifaayid ta'uu qaba muuziqaadhaan jedhamnaan eessaa fida. Ani kanan qabu sartifikeettii waa'ee tiyaatiraa fi ogbarruu maal maalidha. Kanaaf waan kana hin qabu waan ta'eef eessaa fida. Hin danda'amne kana jidduu beeksisni maarching maaddii kun ba'a. Innasuman Aliitti bilbile. Aliitti bilbileen waan akkasiitu jira seenee baradhu jennaan waan gaariidha. Anis dur kubur zabanyaa keessan ture. Kun waan carraan argamne seenitii baradhu. Nan seene carraa kanaan jechuudha. Gaafa ani achi eebbifamee ba'u wanni baay'een jijjiirame. Haa ta'uti garuu carraa kanaan yoomiyyuu karaa isaarraa nama otoo hin maqiin lubbuun isaa dabarte Aliin anaaf tokkoffaadha. Waa'ee isaa waan baay'ee dubbachuu waan dandeenyuuf jechuudha. Okay. Mee tarii hojiiwwan Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa anaaf si waa kaasuudhaaf nutti ulfaata. Mee hojiiwwan isaa ija siyaasaatiin, ija dinagdeetiin, ija hawaasummaatiin, jaalala uumama kana wajjin wal qabate akkamitti ilaalte? Dhaloonni hoo akkasitti hojii bara baraan ce'uu fi jaalatamummaadhaan kabajaan aartii kana keessatti fufuudhaaf dhaloonni dhufu maal gochuu qaba? Dhaloonni amma wanti irraa barachuu qabu hojjechuudha. Aliin hojjeteera. Wanti isaa hafee hin jiru. Bara afaan kun reediyoo fi televezyiiniidhaaf mijataa miti ni cabsaa jedhamee haasa'ame sanitti bara san chaalenjii kana hunda keessa dabre saba kana akka inni mataa ol qabatu sabni kun akka addunyaa irratti beekamu waa hedduu hojjetee jira. Kara kamiin iyyuu jechuudha. Kun si xiqqeessuu qaba. Dhaloota ammaa xiqqeessuu qaba.
ani hoo eessan jira aliin maal dabarse maal hojjete karaa kamiin iyyuu siin jedha bar karma kamiin waa'ee misoomaa hojjetee jira waa'ee miidhagina uumamaa hojjetee jira waa'ee barnoota hojjetee jira waa'ee ispoortii hojjetee jira even if instrumentiin sirboota isaarra jiru sagantaalee adda addaatiif akka ce'umsatti akka biriijiitti itti fayyadaman kuni ga'umsa isaati argisiisa. Beekumsaan hojjeta muuziqaa. Chaalenjii baay'ee keessa waan dabreef egaa akka fakkeenyaatti sirbi isaa tokko diinagdee of keessaa qaba, hawaasummaa of keessaa qaba, uumama, jaalala, tokkummaa addunyaa daqiiqaa 5 keessatti akka doktora kabajaa artiist Alii Birraa namni ibse jireedha yaadudhaaf natti ulfaata. Bareedina Oromiyaa akkasumas addunyaa waa'ee Oromiyaadhaaf qabu waan biyya tanaaf qabu akkaataa inni itti jijjiire akkasumas bilillee mahbuubaadhaan akkaataa Oromummaan bareedummaa akka ta'e addunyaadhaaf akkaataa itti ibsee illee jira. Baay'ee si dinqa baay'ee even inni amma walaloof yeedaloosaa namni hunduu addunyaa kamirratti iyyuu jaalatamaadha. Ariitimiin inni ittiin hojjetamu jaalatamaadha. Miidhagina uumama Oromiyaan qabdu kana akkaataan inni itti ibse tasgabbiin inni qabu akka ati yaadan qeekee daawwattu durii Oromiyaa maal akka fakkaattu akka daawwattu magariisummaa sun dhufuudhaaf immoo irratti hojjetamuu akka qabu miidhaginni sun addunyaan miidhagina jaalata. Miidhagina daawwachuudhaaf kara biyya kanaa gaafa dhufu turistiin Oromiyaan maal akka fakkaattu addunyaatti ibseera. Sirboota san keessatti olaalte waa'ee barnoota olaalte barnoota qofa kan iddoo barbaadde si ga'u ergamni qabiyyeen walaloo san keessa jiru. Karamiin iyyuu miti namni barate immoo wanti inni injifanne akka hin jirre dhaloonni akka barnootatti hiriiru. Even amma barnoota qofaan isa beeka namni. Afran qalloo keessa yeroo turan nama 3-4 ta'anii wanti isaan hojjetan ni jira. Sirboonni isaa baay'een waa'ee biyyaa sirbe faaruu naannootii olittirree kan ati yaaddu achi keessatti qabiyyeen inni sirbe. Ana faaruudha baqaa faaruu biyyoolessaa akkaatti onnee kee qoma kee qabatteetoo ejjettee dhaabbattee kan faarfamuu qabudha yoomiyyuu jechuudha. Hundiyyuu. Ilmi namaa tokkummaaf jaalalaan akka waliin jiraatu waan malli nu dhibee keessatti namni jaalalaaf kabajaan akka waliin jiraachuu qabu. Sirboonni Alii siyaasa illee yoo sirbe tokkummaan akka hin diigamne kaaseetii akka gorsaatitti siyaasa sirbaa ba'e. Dhuguma maanni seete amma laal nuhoo tokkummaa jedhe Aliin kana keessatti immoo namni fedhii dhuunfaa irratti hundaa'ee wal diiguu akka hin qabne wal nyaachuu akka hin qabne harki harka nyaatu harki kun harka kana miidhuu hin danda'a. Kana jechuudha dhala namaa jechuun harki harka nyaatu diina ofii malee nuti of xiqqeessee eenyutu nu caalee. Nuti ijoollee abbaa gadaati jennee afaaniin haasa'uu qofa otoo hin ta'in gadaan maa inni hiikan isaa. Achi keessatti kan laaltu kana gadaa keessatti wal dhiibuun hin jiru nama dhiibuun hin jiru wal jaalachuu tokkummaatu jira nama balleessirree sirnaan adabda. Fakkeenyaaf amma namni Moonaaliizaa faarsa addunyaa gubbaarratti kilippuma isaatirree gaa argite waa'ee ofitti boonu kana ofitti boonu Afrikaan akka ta'e jaldeessa jedhanii warra yaadan Afrikaa keessaa bareedduu intala bareedduu mootii boojite isaan nu xureeffatanii nu keessaa gaa fuudhuun isaaniif safuudha. Fuudhuu miti harka si fuudhuunu gaa'ila waliin godhachuu miti jaalattee wajjin jiraachuu miti harka fuudhuu irrattiyyuu amma ammaattuu dhiiga isaanii keessaa hin baane warra adii garuu inni kana addunyaatti lallabe akka nuti bareedaa taane halluun keenyarree akka bareedaa taane. Moonaaliizaa dhuma isaan faarsan silaa ciraniif facaasan. Ijaan si argeen gaafan ishii argu ishee faarfamtu san argu homaa ofitti boonu kanallee dhaloonni.
sirriitti. Baay'ee waan ajaa'iba. Hunda isaa sirboota isaa tokkoon isaa hin kaafne hoo jenne baay'ee tokko ulfaataadha. Afaan Oromoodha sirbuun bara rakkoo ta'e sanitti Kubur Zabanyaa wajjin wal qabatee waltajjii dhabuu isaa wajjin wal qabatee afaan Amaariffaa wajjin makanii sirbuun isaan akka jalqabame namoonni kaasan illee jiru. Mahamud Ahmad kana wajjin wal qabatee ergasiis Abrahaam waliin Heelan Barhee waliin Atamaadus waliin illee afaan Oromoo sirboota sabaaf sablammoota hedduu waliin makee sirbu aliin adda durummaadhaan karaa kanallee nama saaqee jedhanii warreen kaasan jiru. Sababiin sirboonni isaa dhalootaa dhalootatti darbuu danda'an iccitiin isaa maal inni itti yaadda? Iccitiin isaa beekumsaan hojjechuudha. Beekumsaa fi saphaaf faayidaadhaaf otoo hin ta'in saphaaf waan hojjetameef ce'ee dhufee as nu bira gahe muuziqaan isaa. Ammallee ganaa deema. Haga addunyaan jirtu muuziqaan Alii Birraa hin deemu. Naannolee biraa otoo deemte sirboota afaan Oromoo keessaa akka carraa yoo dhageesse sirba Alii Birraa dhageessa namoota saba biraa keessatti jechuudha. Kun ammam tokko hunda akka booji'ee ilaalta. Waan yoo jetteen saba biraa ta'e weellisaa afaan Oromooti weellise waan yoo jetteen Alii Birraa si waama. Egaa amma caaluun itti makame malee isin jechuu kooti. Bara gaarii dhufe innis waan guddaa hojjete. Alii Birraa garuu qabeenya guddaa, laayibirarii guddaa, mana barumsaa guddaadha. Oromoodhaafis biyya kanaafis akka addunyaatti nama akka addunyaatti badhaafamee bara. Nuti har'a afaan Oromoo qofa irratti hundoofnee hojjenna. Alii Birraa amman ani beeku amma beekumsa tiyyaa afaan 7 olii weellise. Hanaan ani beeku. Kana oliyyuu ta'uu danda'a. Nama taalantii nama kennaa guddaa qabu namoonni yeroo san isa wajjiniin turanis namoota beekumsaan barumsaan deeggaramanii faayidaa yerootiif otoo hin ta'in saphaaf ta'uu qaba dhaloota barsiisuu qaba. Mee sirba Alii kan duriitii har'an dhaggeeffadhu hanaati jettu keessaa naa baasuu dandeessa? Akka namaatti lakkaa'amuu akka qabdu si ijaara Aliin. Nama kamiiniyyuu wal qixa waa hojjettee buufachuu akka dandeessu. Kabaja namummaa akka ati qabdu saba guddaa akka ati turte sitti hima. Otoo rabbi siin jedhiin malee otoo dhalli kun cite Ingilizoonni maal jedhanii Black Century waan jedhantu jira hogbarruun bara itti cite. Booda William Shakespeare fa'aa akka ta'e maal irraa kaasan isaan waan hangafoonni isaanii ka'aniif san dhaggeeffatanii ka'anii beeki. Si galee nuti rabbi nutti hin taasisiin malee hin otoo wanni tokko uumame kan ta'uu dandeenyuun sirba Alii Birraatiin. Alli otoo homaan dhaga'iin uumame dachee kanarratti afaan kanarraa qabee barsiisaa dhufu waan ta'eef. Haga jenereeshinii haga ammaa jirutti dhimmoota hawaasummaa namummaa wajjin wal qabatee jiru hunda kaasee jira. Baay'ee. Thank you very much. Namni waa hojjetee hin darba. Namoonni hojiin isaanii ammootu kallattii garaagaraatiin ce'uu qabu bifa kitaabaatiin kallattiiwwan garaagaraatu jira. Wanti amma nuti haasa'uu hin dandeenye fi Dooktara Kabajaa Artiist Alii Birraa wajjin wal qabatee jiru dhaloota itti aanee dhufuuf akkaataa inni itti darbuu danda'u maal ta'uu qaba? Tokko seenaan isaa kaarikulamii barnoota seenaa keessa galuu qaba. Goota biyyaa qofaa miti. Goota addunyaati waan ta'eef galuu qaba. Saba dagatamee bade tokko waa'ee seenaa calii calanqoo wal qabatee Oromoon callistee bara jedhanitti Oromoo warri kaasee isaan. Hammataa ol qabachiisee isaan. Kanaaf kaarikulamii barnoota seenaa keessatti otoo galee daa'imman ittiin baratan. Lammaffaa anaaf sii caalaa namni dhiyeenyatti isa beeku namoonni waa barreessan ni jiran naannoo haasaa. Waan hin argeefis jechuu kiyya waan yoo dubbatanis waan hin dhagayeef barreeffamee kaa'u bifa fiilmitiin hojjetamee taa'u bifa kitaabatiin barreeffamuu qaba. Qeeqee keessatti otoo hin ta'in qiqindaa'e maallaqa ittiin argachuudhaaf qofa otoo hin ta'in seenaa dhugaa taate seenaa dhaloonni irraa barachuu danda'u ittiin moodeela siin jedheera. Hundaafuu
Kanaafuu bifa kanaan taa'uu qaba. Hiriyoottan maatii isaa, firoottan isaa, dinqisiifattoota isaa addunyaa mararra jiraniif Waaqayyo gaa hunda keenyaa nu jajjabeessu, nama xiiqii, nama daandii isaa hordofu, nama faayidaa irratti hundaa'ee daddabu, yeroo laalee daddabu oduu hin ta'in kallattii inni irra deemee amma kana akka isaaf haasofnu nu taasiseerra deemuu qabna. Waa'ee tokkummaa lallabee jira. Tokkummaa hin qabnu tokkummaa haa qabaannu. Haa ijaaramu, walaa jaalannu, walaa jajjabeessinu bakka jirrutti. Gaggeessaa irraa qabee hanga awwaalcha isaa irratti sadarkaadhaan qaamni mootummaas ta'e uummanni Oromoo hirmaannaa godheef galatoomaa jechuun ni barbaanna. Hundiyyuu galatoomaa hin jedha. Maaliif egaa du'atti gammaduu baattus seremooniin akkaataan inni itti gaggeeffame si gammachiisa. Hooggantoota mootummaattis hundiyyuu bakkee sanitti argamanii galatoomaa hin jedha. Nutti aansinee sirba Yoomiyyuu Saamsoon hawwisoodhuma isaatiin waa'ee Dooktara kabajaa Artiist Alii Birraa wanta bareedaa waan qopheessanii jira. Anaafsi asumaan nagaatti dhaammannee isaan waliin turtii bareedaa taasisaa. Galatoon. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin hanga walitti deebinutti gama gummaa daariiktingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagalee ni moonaaritta qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaatti ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbuukii Pirootokoolii fi ispoonsara sagantaa kanaa dameelee isaa 400 ol walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu biyya keessaaf alaa kennuun gaachana uummata keenyaa kan ta'e baankii Siinqee guddaan galateeffadhaani. Haga torbanii waraana bulaa. Miilli koo deemsa osoo hin eegalin osoo fiiguu hin danda'es ana waliin turan. Daandiin harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo uffadha gara lafa naanna'u turan. Harka jala naaf hir'isanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbeenaa kan isaanii tanaan darbe. Anis isaan saalfachiisa. Injifannoo yeroo deebi'es gammachuun na simatan. Kun isaan qofa osoo hin taane warri isaan waliin jiraatan hunduu eebba argatanidha. Kabaja na dhaabsisanii anis harka isaan fuudha. Har'as milkaa'ina sadarkaa hundatti argadheef sagaleen ilfannaa isaanii onnachiisu fagoora natti dhaga'ama. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii Siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Sumaan qaba inni si abdate sumaan bule ati moota ifi an fuudhee ule gara kee dhufeera ati maddu abdiin si godhate itti mul'adhu namni waaqaan bule kufeen kufu nam dhugaan jiraate kufeen kufu namni rasaan bule kufeen kufu jiraata yoomillee. Sumaan qaba. Waaqa ulfoolfoo maraa araarami araarmaraa waaqa ulfoolfoo maraa araarami araarmaraa araarami araarmaraa
araarame araarmaraa.